Luka. Satu waktu, pemain mani, nanti terkicip, warabuka, dan dapat terfad. Manfaat namun bila kisah oli motor, ofi ubara, malidi security mana kinya ya bandu. Karena tansukan Samliknya otro samling jadi ilman leftenya halesa akatile rabi itu tidak bisa kasih asyik tergabung tehnya baik gara-gara itu gara-gara bawaspan agar-agar aja boleh sekali Jawar Muhammad semua terang रखो दिला भी याद दिन में बोले जरा बातें मुलाकात वाली किसी तरगमों के दिन बाइक के गमले बगल गाड़ू से लेटू बर्मा कलेक्टर से गासोली अपोटिक के यहाँ वे बिशो Kedawasnya oleh Adensuna Pasar Antara Dawa Sheikh Abdul Rahman Goyo Luga Samuel Branu Okbo Ibsa Utama Asnubati Lebisa Durandurse ummata naannoo dhiisiidhaan baga waldaa kanaan dhuftan siniin jechuun barbaada baga dhuftan. Waldaan kuni waldaa afaan Oromootiin gaggeeffamtu kan Oromooti kunoo kaarraa asitti ol geenyeerra Waaqayyoof galanna ta'u. Nuyi teeroristii miti nuyi warra Kiristoos wajjin deemu kanaafi Waaqayyoof fannoon keenya kan inni nutti agarsiisu kana inni tokkoffaan inni olii kuni guddummaa waaqa keenya nutti agarsiisa. Guddummaa waaqayyoo keenya gaafa yaadnu immoo waaqni keenya hunduma keenya akka bifa isaatti uume. Kanaaf xinnaan hin jiru, guddaan hin jiru, garbi hin jiru, birmaduun hin jiru. Waaqayyoof galannaa ta'u. Sheen gara gadi kun immoo olii keenya nuuf kenna. Ameen. Ameen jedhaka. Kana gaafa olii keenya nuuf kennu waaqeffataan obboleessa kooti. Inni musliimiin obboleessa kooti. Inni kiristiyaanni obboleessa kooti. Inni namoonnis obboleessa kooti. Maaliif waaqayyo olii keenya nuuf kenne waan ta'eef. Kanaaf waaqayyoon guddisnee galateeffanna. Waa'ee obboleessa keenya Jawaarin durin beekaanii nan galateeffadha inni kutusuu kooti. Waaqayyo nama akkasii nu kaasuu isaatiif waaqayyoon hin galateeffanna. Waaqayyo saba cunqurfamee fi inuma kaasa. Macaafni keenya nutti dubbata. Musee kaaseera barana immoo saba keenyaaf obboleessa keenya waan kaase. Waa'ee obboleessa keenya waaqayyo kadhannaa keenya keessaa waan ijoo qabu akka inni saba keenyaaf biyya keenyaaf naannoo nu jiraannuuf akka inni buusuuf waaqayyoon kadhanna. Na wajjin kadhadhame. Si galateeffannaa si jajannaa ol si qabnaa yaa waaqayyo hundaa dandeessu maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Maqaan kee kan eebbifame haa ta'u. Saba Oromoo kan uume si akka inni baay'atu kan godhe si akka inni lafa qabaatu kan godhe si akka inni lafa inni jiraatu kenne si. Kanaaf si galateeffannaa galanni siif haa ta'u. Yeroo kanatti immoo si kadhanna gooftaa Yesuus. Obboleessa keenya Jawaarin of fuuldura keenya qorran nu hoogganan hundumaa si fuuldura keenya si kadhanna. Wisdamiin sirraa argama. Kan yaa waaqayyo nama
Ubannaa namaaf kennu si duwwaadha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin saba kanaaf ubannaa kenni. Waaqayyo ati kan biyya lafaa dhufte jaalalaan dhufte. Jaalalaan warra nu jibban moo akkasuma nu fayyaana kennu baay'eessa. Kana waan nu gootuuf maqaan kee haa eebbifamu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. كبجلتوتا أمة ديسي كبجلتوتا إيرو رومو غدا غارفتن كبجلتوتا كبجلما أبوليسكين جوال محمد إيسي كسما دريا إسا كي جبتا اليوم يساق وليجب تنشتك يسرق ربي ولينوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنجا هذا نمي هذا ديس الراحة جنيتي نجاح آمنة أرومو ديسي جلتوجين أصوات الجنيتي نمي تبي أرومو ديسي جلتوجين यो गल्ले गल्ले यो हमने ये नगत ये जोड़ने ने नगत कामने दुंगने जवान नम्मी असित अल्बिकुल जवान रूही उबी खेलने उबे रूही में खेलने उबे उन्हें सेंजर और मोती और फाता गला थोमा बगा डीसी के सत्ता जबलबल इसलिए चुपमते बगा मन और मो चच्ची आवाज़ nama isa hoggan kanantii isaa ittiin akka jara kanaa qabaate bakka kanaa kana argan wanneen isiniin jedhu hadhaanta nu amantiin kabeenyu ka jedhame amantiin rabbii kulli isaa kitaabni rabbi biraa qo'etti amananu akka muslimaatti dubbata. كتاب أبو ربي موسى إني أمنا توراتي في إنجيلي في زبوري في فرقان القرآن يكتبون خواري مسلم توتا يكتبون أمني أرومو كبجمان قدام أمني أرومو كبيتوبيا لنمتزة أرقام كجيرو مليون شانتانا قوتون مقايسات تباليجنا كبجان تباليجنا أمت أرومو تيفي akkasuma ummata muslimtoota biyya Itoophiyaa jiranii maqaa badee jira. Akkamitti nama Oromoo tokkocha terroristii miti bakka nama badee jedhanii ishee dhageessu nama Oromoo terroristii ta'uu dhiisi, chachii gubuu dhiisi, nama ajjeesuu dhiisi, nama tokko nama Oromoo irraa dhageessanii mi'aasana natti hima. Oromoo maqaa badee, Oromoo miliyoona 50 maqaan badee. namni maqaa balleesse hooggantoota warra amantii kiristaanaa hordofan birri warra shakii siyaasaa keessatti argamu warra gartee keessatti argaman warroota hooggana shakii sanii ta'an gaafa biqiltuu dhugaamuu dhaabe maqaa balleessaa uummata muslimaa fi uummata Oromootiin gaafanna. Hin gaafanna. Akka islaamaatti islaamni terroristi Muhammad terroristi yoo jedhan Jawaar Muhammad maqaan isaa muslima hayyuu Oromoon qabdu Oromoon haawwan Oromoo deesse keessaa nama tokko gosa Oromoo deesse keessaa nama tokko maqaa haala eegamu dhugate sansanii kaayanna amma as deebinaa bu'aa isinii goona rabbi nu haatiis rabbi nu haatiis rabbi nu haatiis Oromoo rabbi haatiis amiin yoo jedhamee la jireenya Wajib kali, amma भी युवान ज़्यादा तन ज़्यादा नहीं, इनका बात तो ये to make sure ना उन्हें करते, गाँव जवानी जलापू से नबी इबले को दिलबीन अकाशी, अम्मावान ने होकर और कहाँ से पहाड़, और
qabsoo taasisan qabsoo lola godhamti keessa adda lola badii fayyadamu jira namni laqaan lola badii ennee dhufe kama kanatti ilaalama dhugaan addaan itti baasu haadha rabbi dhugaa dhala addaan baase yawaan hindiitiin deemii jedheen itti dubbatee aniitu aboona dhagayiiti mana malaa baatee jiran dhagayiiti hin deemii jedheen diiti waan naan jedhe dhagaa nama Oromoon namni isa yoo achi jiraatan namni diinni keenya namni miliyoonni isa yoo jiraate hafee nan dhageessu naan jedhe deemti irratti haati amalee irratti haati lubbuun osoo akkana jennu Oromoon miliyoonni 50 lubbuudhaan ta'e akka eegamtu nurra taa'ee atis dhumeeqaa deemu sirrete akka durii sana agartee aktivistii mitan yohaannas artisteen immoo akkanatti oofshaala guddaa biyyattii saniitiin nama deemaa jiru akka argite deemuu qabdu akka argite bakka argite deemuu qabdu namoota hayyoota akkanaa kanaa wajjin bakka deemtuuti gara deemtuuti marii keenya sifachi jiraachuu qaba jechuun itti dhaabuu fedha. Maka Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokkichaa Ameen. Duraan dursee sheekii akkasitti dhagahame anattis akkuma kana dhagahame namoonni na wajjin turan waaqni naa ta'u Waaqa kadhachaa gatii ture daraamas hubsaan Waaqayyo qeerroo keenya qarree keenya saba keenya guddaa anaan dabalatee obsa Waaqayyo nuuf habaayisu. Baga Waaqayyo taatee baranaa irraa si hambise. Baga Waaqayyo si hambise. Koominitii Oromoo lubaa kottuutimee kadhannaa nuu godhi jettanii baga kabajaan na waamtanii kabajamaa isinis baay'ee uummata koo gidduutti argamu kootti gammachuun natti dhaga'ama. Nu wajjin hin guddannee nu wajjin hin barannee rakkoof gammachuu hundumaa akka saba Oromootti wajjin hin dabarsineerra. Wal qannaa wal ajjeesnaa mana amantaa walii guunaanu kun kan Oromoon irratti addunyaa irratti maqaan isaa ittiin ka'uu qabu kun lafa bal'aa qabnaa keessummeessineerra lafa Rabbi nu kenne walitti qabamnee akka waa'ee biyya keenyaa hin mari'anne kun taasisuun nama gaddisiisa angaddeera. Waaqayyo garuu obsa isaa nuuf kenna. Innuuf egaa akkuma seera taskaana keenyaatiin geejii kana sinan dabalataatti. Haa ta'u miti? በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በቅድስት ሥላሴ ዘአምልኮ ወይትማጸን ክብር ከሰይጣን በቅድመ ዛቲ በቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንተ ይእቲ ስሜ ማርያም ጽዮን ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ናኩተከ እግዚኦ እሴባከ ለባርከከ እግዚኦ አምላከ ንገድለከ እግዚኦ ጥቀነ በስምከ ቅዱስ እሰግድ ለከ ወዘለከ ይሰግድ ኩሉ ብር ወለቴ ይትቀነ ኩሉ ልሳን አንተ ውእቱ አምላከ አማልክት ወእግዚአ አጋዕዝት ወንጉሠ ነገሥት አምላክ አንተ ለኩሉ ዘሥጋ ወለኩላ ዘነፍስ ዘዋገነነ በከመ ማርነ ቅዱስ ወልድከ እንዘይብል አንተ ውስተ ስሙ ጸልዩ ከመ ዝብር ያ waaqayyo uummata keenya nu eebbisi. Yaa waaqayyo asitti kan nu qabde amallee nu baay'isi. Yaa waaqayyo kufaatii irraa nu kaaste gaddarraa nu kaaste nama keenyallee akka uummata Oromoof ija ta'ee rakkoo adda addaa keessaa uummata Oromoo addunyaa irratti wal kaasee gadaadhuma irreecha waggaa darbeetiin nageenya akka ta'e Oromoon addunyaatti mul'ise kana yaa waaqayyo waan namaarraa isa nu eegi. Yaa waaqayyo jaalala nu kenni. Yaa waaqayyo obsa nu kenni. Yaa waaqayyo waan hamaa seeqanni nurratti haasa'u kanarraa nu baraara. Maanguddoota keenya safuu qabnaa gatiin abbaa amantaa ta'e hin dhaabbadhe malee eebbi jiraallee kan majarri arguun
jamali dhaabbachuun isinis dhiifama nu gootanii namoonni tokko tokko dhuunfaa jiraanii akka barbaadan jedhu ammallee abbootii amantaan dhiifama kadhadhaa wajjin teenyellee kanaan booda waan jiru irratti halkanii guyyaa Waashingtan DC kanarratti haala akkamiitiin deemuu akka qabnu abbootii amantaa wajjin hundumaa jaarsota wajjin mari'achuu qabna. Ammallee Waaqayyo biyya keenyaaf nagaa hubatee namoonni dhuunfaa jiraas fedhii dhuunfaa jiraan dhufanii malee amantaa bakka bu'anii akka hin dhufne amantaa da'oo godhatanii hojjete deeman. Ammallee amantaan siyaasni adda baasnee ilaallu jara sinaalchisnu gara fuulduraatti illee wal mari'annee akka deemnu Waaqayyo nu akka gargaaru galatooma. Akkam jirtu? Baga nagaa wal agarra. Waa'ee erga yaadni waggaa tokko ta'eera nuti dhugatee deemuu ture garuu hin taane. Ani eebbas abaarsa caalaa beekaa. Jawar rawang bagi padan segawar sedikit dicada kan serra gaya baik isin bersih suka balik ragai je kali ka kita isin waktu ragai orang masa ki mana jual masa ni isa agami tigodame berhana baru harna ani bahagian gambar malu na gambar cise community Oromo DC jiru ke turu warna kamera tu kan menjadi dapat dua tiwan ini di sini kan majalah ni dapat dua jadi Kananti orang mas ni timbulle yo kae yo kana ijara ma atol bakal Hakol kabataji, ofjarati, opa, dula kadai.